Ashamaa harka fuuna daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufuun godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi aanaa Giddaa Ayyaanaatti waraana Bilxiginnaa haleeluun dhaga'ame. Sodoosiin Bataskaana Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa abbootii amantaa naannoo Tigraay irraa aangoo lubummaa mulquu beeksise. Gaambeellaatti barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaaf kolleejjii sanaan dhukkubsachuu hordofee namoonni 3 to'annoo jala ooluun dhaga'ame. Eertiraa fi Tigraay keessatti kirkirri lafaa cimaan galmaa'uun ibsame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufuun godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi aanaa Giddaa Ayyaanaatti waraana Bilxiginnaa haleeluun dhaga'ame. Aanaalee humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamanii fi raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa qindoominaan uummata Oromoo irratti dararaa jiran keessaa aanaan Kiiramuu fi aanaan Giddaa Ayyaanaa isaan tokkodha. Waraanni bilisummaa Oromoos aanota kanaa humnoota uummata gidirsan irraa qulqulleessuuf tarkaanfii fudhachaa jiruun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu ibseera. Haaluma kanaan tarkaanfii guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 2 bara 2023 aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa xiqqaa Jaangir jedhamtu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ganama sa'a 12 hanga sa'a 6 taasiseen loltoota Bilxiginnaa 250 ajjeesuun 500 madeessee 50 ammoo fayyaatti harkaan qabu odeessa ajajaa olaanaa zoonichaa irraa nu qaqqabee ni addeessa. Lola aanaa Giddaa Ayyaanaa kan taasifameen dishqaa 1, bireenii 7, isnaayiperii 4, qawwee AKM 110, rasaasa 15,231, boombii 30 fi hidhannoo hedduun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooluunis barameera. Oduudhuma wal fakkaatuun achuma godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti guyyaa dheengaddaa gaafa hagayya 1 bara 2023 waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Kiiramuu jalatti siqee daandii qaxxaamuruuf jechaa jirutti ergamtoonni Bilxiginnaa haxxee hidhuun eeggatanis waraanni bilisummaa Oromoo farra haxxeen deebii jabaa deebisuufiin haleellaa laalessaa irratti fudhatee of duraa kaasuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo humna Bilxiginnaa kanneen of duraa buqqisee rasaasaan reebaa magaalaa Kiiramuutti ol deebisuun warreen mooraa keessatti hafan waliin magaalaa keessaa buqqisee keessa darbee jira jedhame. Tarkaanfii kaayyoo humnoota Bilxiginnaa fashaleessuun fudhate kanaan loltoota Bilxiginnaa 52 yoo ajjeesu 61 madeessuun 10 harkaan qabuu danda'eera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee AKM 13, rasaasa 1,320, boombii 10, hidhannoo 25 fi qoobii waraanaa irraa buufachuun injifannoo boonsaan daandii qaxxaamureera. Lola aanota lamaanitti geggeessee waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachuu isaa yoo ibsu hanga oduu kana qindeessinetti gama mootummaa Bilxiginnaatti lola kana ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Sodoosii Bataskaana Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa abbootii amantii naannoo Tigraay irraa muudama lubummaa mulquu beeksise. Sodoosiin Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa kaleessa geggeesseen abbootii amantaa naannoo Tigraayitti phaaphaasota muudan daaqonummaa irraa kaasee haga lubummaatti aangoo kennameef mulquu beeksise. Sodoosichi abbootiin amantaa naannoo Tigraay aangoo isaaniif kennamee fi dambii mana amantichaa cabsuun muudama episkooposota 9 geggeessaniiru jechuun balaaleffateera. Namoonni dhuunfaa kunneen waan raawwatan nama amantaa isaa jaalatu, nama abbootii kabajuu fi uummata naannoo Tigraay hubataa ta'e kan bakka hin buunedha jedhe ibsi Sodoosii Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa kun. Abbootiin amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Tigraay muudamicha raawwachuun balaaleffataman Abune Isaayyaas walitti qabaa luboota malallabaa Maqalee, Abune Marahaa Kiristoos Phaaphaasii kutaa lallabaa Addagiraat, Abune Morqooriyoos Phaaphaasii naannoo Tigraay godina giddu galeessaa fi Abune Phexros kutaa lallabaa Shireen Sillaasee kan ta'an muudamicha raawwataniiru jechuun Sodoosichi balaaleffate. Dambii ittiin bulmaataa mana amantichaa cabsuun aangoo isaaniif hin kennamneen episkooposota 9 muunneerra Sodoosii hundeessineerra jechuun amantoota biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran gowwoomsuun hojii ganumsaa raawwataniiru jechuun ibse. Sodoosichi abbootiin amantaa muudama kennan irraa aangoo lubummaa isaanii mulquun cinatti abbootiin muudamanis lubummaan manni amantichaa kenneef irraa mulquun tajaajila tokkoyyuu kennuu akka hin dandeenye ibsiteetti. Abbootiin amantaa muudamicha kennanii fi muudaman maqaa isaanii duraan akka waaman murteessuu ibsuun dabalataan tajaajila hafuuraa mana amantichaa homaa argachuu akka hin dandeenyes ibsichaan himaniiru. Sodoosichi abbootiin amantaa eeraman gocha isaaniitti gaabuu yoo dhiifama gaafatan manni amantichaa deebistee akka isaan simattu himaniiru.
sababa waraana kaaba Itoophiyaa ture wal qabatee dureewwan amantichaa naannicha jiran dureewwan Finfinnee jiran waliin dhibdee seenaniiru. Caasaa bulchiisaa mana lubummaa manbara salaamaa Kasaate Birhaan jedhamu hundeessuus beeksisaniiru. Caasaa kana qaamni olaanaan mana kiristaanichaa Sinodoosiin Itoophiyaa beekamtii akka ittiin kennine ibseera. Patriyaarkiin mana kiristaanichaa Abune Maatiyaas Barmaati ofumaan of muuduu dhabamsiifamuu qaba jechuun mariin akka furamuu fi kan miidhames akka kiisamuu dhaamanii turan. Sinodoosiin Itoophiyaa wayita waraanni kaaba Itoophiyaa geggeeffamaa ture bataskaanittiin waraanni akka dhaabbatu gaafachuun ibsa baasuu dhabuu amantoota, abbootii amantii fi uummata hubachuu fi jajjabeessuu dhabuudhaan mufannaa fi wal dhibdee uumameef dhiifama gaafateera. Dhiifama bataskaanittiin booda jilli patriyaarkichaan durfamu abbootii amantii naannicha jiran waliin wal arguuf garas imalanis kan isaan yaadan hin milkoofne. Abbootiin amantii naannoo Tigraay kunneen sirna kamirrattuu jilla kana waliin osoo waliin argin hafuu fi jilli kun wayita gara bataskaana naannichaa deemuu cufaa ta'uusaan patriyaarkiin balbala irratti deebi'aniiru. Naannoo Gaambeellaatti barattoota qormaata kutaa 12ffaaf kolleejjii seenan dhukkubsachuu hordofee namoonni 3 to'annaa jala ooluun dhaga'ame. Barattoota kolleejjii barsiisotaa fi saayinsii fayyaa Gaambeellaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachaa jiranitti rakkoo fayyaa mudachuu hordofee poolisiin qorannoo taasisaa jiraachuu mootummaan naannichaa ibse. Barattoonni lakkoofsi isaanii hin ibsamne kunneen qormaataaf erga gara kolleejjichaa seenanii booda kaleessa galgala dhukkubsatanii hospitaala kan galan yoo ta'u baay'een isaanii wal'aansa argatanii gara giddugala qormaataatti deebi'aniiru. Rakkoon fayyaa barattoonni kunneen mudate nyaata summaa'ee ta'uu fi dhiisuu isaa qorannoo fayyaa godhamuun cinaatti poolisiin naannichaa namoota nyaata barattoonni nyaatan qopheessan 3 to'annaa jala oolchuun qorannoo taasisaa jiraachuunis ibsameera. Qorannoo fayyaa fi poolisii yeroo xumuramu uummataaf akka ifa taasisu mootummaan naannichaas beeksiseera. Eertiraa fi naannoo Tigraayitti kirkirri lafaa cimaa mudachuun ibsame. Magaalota giddugaleessaa Eertiraa fi kaaba Itoophiyaatti kirkirri lafaa riitir iskeelii 5.4 galmaa'e. Giddugalli qorannoo saayinsii Jarmanii kibxata adoolessa 25 bara 2015 akka lakkoofsa Habashaatti kirkirri lafaa galgala sa'aatii 2:15 irratti akka mudate ibse. Roobii ganama kirkirri lafaa xiqqaa riitir iskeelii 4.8 galmaa'eera. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabre Masqal kirkirri lafaa kun mudachuu mirkaneessuun weertuun kirkira lafaa magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraa irraa kiiloomeetira 65 fagaatee bakka argamu Eeraa Faalleetti akka mudate ibsan. Akkasumas kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay magaalaa Addagiraat irraa kiiloomeetira 105 fagaatee argama jedhee taatee sana kan bira ga'e giddugalli qorannoo biyya Jarmanii kun. Humni kirkira sanaa lafa keessaa haga kiiloomeetira 10 gadaa fagaatu malee guddaa waan hin taaneef balaan namaa fi qabeenya dhaqqabee jiru hin jiru jedhameera. Ji'oota muraasa duras kaaba Galaana Diimaa keessatti kirkirri lafaa biraan qaqqabuun isaanii yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like, subscribe gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.